Furmaan waaraan tokkotti jiru qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuu keessatti waraana bilisummaa Oromoo jabeessuu qofa furmaan kan biroo ka'ati abdattu ka'ati eeggattu woboodhaa walitti rabbii tokkicha qofa. Egaa akka Oromootti akka sabatti sabni Oromoodha erga gabrummaa jalatti kaasee gabrummaa aamin jedhee fudhatee hin beeku fudhachuufis hin taa'u gara fuuldurattis hin fudhatu. Kanarra yaada gabaabaa qabadhee dhufe maali? Haala sochii qabsoo bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoodhaan woboodhaan geggeeffamaa jiru akka Oromootti akka sabaatti akka Oromoof Oromiyaatti ummanni Oromoo maal ta'uu qabaa fi maal gochuu akka qabu yaada mataa kootiitii fi yaada ummata Oromootiif taha jedhu isin biraan gahuu barbaada jechuudha. Kunis maali? Oromoon erga akka qeerroo Oromootti akka qabsaa'ota Oromootti akka hayyoota Oromootti sirnoota kaleessa biyya kana dhiitanii bulchaa turan ofirraa fottoysanii ofirraa fonqolchanii bakka itti godhanii isaanuma kaleessa isaa wajjin tahee qe'ee Oromoo ganda Oromoo nyaachisaa ajjeesisiisaa saamsisaa turetu abbaa itti tahee har'as dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasaa jira. Akkuma ragaaleen garagaraa fakkeenyaaf abbootii gadaa dhiheenya kana murnuma biyya bulchaa jiruun abbaa irreetiin rashansiise ilmaan Oromoo bifa kanaan ajjeefamanii fi rashanaman kan hin mul'atin kumaatamaan akka jiran ifa galaadha. Kanaaf Oromoon gabrummaa kana jalaa bahuuf cunqursa kana jalaa bahuuf biyya isaa irratti abbaa tahuuf mirgaan jiraachuuf walabummaan jiraachuuf bilisummaan jiraachuuf carraan inni qabu tokkochi qabsoo hidhannoo waraanni bilisummaa Oromoo geggeessaa jiru cinaa dhaabbachuudha. Furmaanni jiru tokkochisuma kana. Qabsoo hidhannoo waraanni bilisummaa Oromoo godhaa jiru cinaa dhaabbachuudha furmaanni Oromoo salphina jalaa baasu. Oromoo sirna naafxanyaa nama nyaataa kana jalaa isa baasu qabsoo hidhannoo qofa. Qabsoon hidhannoo kan waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana kutaalee Oromiyaa hunda keessatti babal'isee diinaan kokkee wal qabaa jiru isa kana cinaa dhaabbannee gabrummaa xumuratti gochuudha. Gabrummaatti xumura gochuun tokkummaa qabsaa'otaa tokkummaa saba kanas barbaada. Keessaa falaan Oromoon kan yeroo ammaa kana waraana bilisummaa Oromoo deeggaraa jirtu kan waraana bilisummaa Oromoo tumsaa jirtu kan waraana bilisummaa Oromoo humneessaa jirtu hundi biyya keessaa biyya alaatis jabaatee humnoomee tokkoomee qabsoo keenya galma gulantaa silaa Oromoon barbaaduun gahuun yeroon ammaa
amma ta'uu hubachuudha qabna. Har'a waraanni bilisummaa Oromoo akka baroottan dheeraa biyyoota namaa keessatti ofiiyyuu gidiraa gara garaa argaa ture, har'a ammoo biyya isaa Oromiyaa keessatti qabsoo godhaa jira. Biyya isaa Oromiyaa keessatti caasaa isaa diriirsee guyyarraa guyyatti loltoota jajjabee gootota ilmaan isaa biyya isaa irratti hidhachiisee ummata Oromoo akka inni diinan hin nyaatamne, akka inni diinan hin weeraramne, ilmaan isaa wardiyyaa ta'ee har'a lubbuu fi qaalii kennee qabsoo godhaa jira jechuudha. Kana galmaan gahuuf bakka jirru waraana bilisummaa Oromoo woboo cinaa dhaabbachuudha. Furmaanni tokkichi Oromoon qabu isa kana. Qabsoon karaa nagahaa eessa akka Oromoo geesse, hangam Oromoo akka salphise Oromoon argee jira. Har'a qabsaa'ota qabsoo bilisummaa Oromoo mana hidhaa keessatti dararuu, bakka jireenya inni jiraatu keessatti adamsuu, ajjeesuu, kun gochaan kun hanga Oromoon biyya isaa irratti abbaa ta'utti hin dhaabbatu waan ta'eef gochaa sirna naaftanya biyya san ilaalcha birootiin qaba waan ta'eef Oromoon jabaatee hammeenya keessaa bahuuf qabsoo isaa jabeessee itti fufu. Furmaanni jiru tokkichi isa kana. Hawwii fi osoo Oromoo hin milkeessu hojiidha ka Oromoo milkeessu kana booda. Hojiin Oromoo milkeessu akka sabattis akka qabsaa'otattis qabsoo Oromoo milkeessuu keessatti Oromoon qooda silaa qabu, qooda lammummaa, qooda sabummaa bahachuu qaba tokko mataa isaatiin jechuudha. Sanbooda Oromoon milkaa'a. Sanbooda Oromoon nama tahee jiraata. Sanbooda Oromoon biyya isaa irratti kabajamee jiraata. Sanbooda Oromoon akka biyya kana irratti abbaa tahee olaantummas tahee siyaasa, diinagdee fi hawaasummaa keessattis qooda jabaa akka qabaatu kan taasisu injifannoo qofaan ta'uu danda'a jechuudha. Yeroo hunda saamicha lafa Oromootiin sirna naafxanyaa gabbaraa, yeroo hunda qabeenya Oromoo naafxanyaa kennaa, Oromoo biraa beelaa, Oromoon mirgi isaa kabajamu tokko hin jiru. Kana akkasitti hubachuudha qabnaa jechuudha. Kana hubannee qabsoo keenya finiinsuudha. Gaafa nuti humni keenya cime, gaafa humni Oromoo jabaate, addunyaanis warri har'a biyya kana bulchina ofiin jedhus gaabsan kabajasii qaba. Kanaaf Oromoon akka Oromootti jabaachuu qaba jedha. Hanga sagantaa birootiin walitti deebinutti nagaan naa jiraadha.